shari'aan jaraa garaa gara. Shari'aa jechuun seera ittiin bulmaata amantaa islaamaa jechuudha. Aqiidaan jaraa tokkuma, garaagarummaan tokko gidduu jaraa hin jiru. Garuu maali? Shari'aan jaraa immoo garaa gara. Seerri ittiin bulmaata jaraa garaa gara jechuudha. ففي شريعة سيدنا عيسى شريعة سيدنا عيسى في وسيدنا موسى عليهما السلام كان سيدنا عيسى في كان موسى شريعان ثانية وكسير التين بلمان نجر التين بلشاد تران شريعان ثاني. كان المسلمون يصلون صلاتين في اليوم والليلة. مسلمتوني كان جري صلاة تران قويا في حلقان كيستي وقتي لما قفا ججو قويا في حلقان كيستي كان جررت واجبة إلا ما قفا ججو. شريعين نيوت كان عيسى في كان موسى. شريعة جرك لما كيستي مسلمتوني كان جري صلاة حلقان قويا كيستي وقتي لما قفا ججو. أما في شريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أما شريعة نبي كينيا عليه الصلاة والسلام محمد أمو، فالمسلمون يصلون خمس صلوات في اليوم والليلة. أما شريعة نبي كينيا محمد عليه الصلاة والسلام كيستمو مسلمتوني قويا في هالكن كيستي وقتي شان صلاته جتو. إيجا garaagarummaa shari'aa gidduu jaraani jira. Garuu garaagarummaa aqiidaa hin qabani jechuudha obboleeyyan kiyya. Shari'aan garaagara garuu immoo aqiidaan jara tokkuma jechuudha. Fakkeenyaaf Nabiyullaahi Ciisaa fi Nabiyullaahi Muusaa shari'aan jara halkaniif guyyaa keessatti waqtii lama qofa salaatu jechuudha. Amma kan nabiyyi keenya Muhammad alayhi salaatu wassalaam ammoo shan jechuudha kan isaanii keessatti. Kana jechuun maali? Shari'aan jaraa garaagara. Seerri ittiin bulmaata jaraa garaagara. Garuu aqiidaa keessatti immoo anbiyaan hundi isaanii iyyuu tokko jechuudha. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى. رسول عليه الصلاة والسلام ما جأني أنبياء نجأن obboleeyyan masaanuutii jedhan yookaan immoo abbaan jaraa tokkoo jedhan haati jaraa ammoo garagaraa jedhan. Kana jechuun maal jechuudha? diinuhum waahidun ayil islaam. Abbaan jaraa tokko jechuun yookaan ammoo obboleeyyan masaanuuti jechuun abbaan jaraa tokko jechuudha. Abbaan jaraa tokko jechuun diiniin jaraa aqiidaan jaraa tokkichaa jechuudha. Abbaan jaraa tokkicha jechuun aqiidaan jaraa tokkichaa jechuudha. وأمهاتهم شتى أي شرائعهم مختلفة. هاتي جرا مو جرا جرا جتشو ما جتشو رجلان شريعان جرا والأبدي جتشو شريعان جرا 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 جتشو. رسول عليه الصلاة والسلام وانت سانو إفسوف الأنس كسات مال جنان أبوليان كيا أنبيان جن أبولاد آجن أباد أنتكو haadhaan immoo garagaraa jedhan. Kana jechuun isaanii abbaadhaan tokko jechuun aqiidaan jaraa tokko jechuudha. Haadhaan immoo garagaraa jechuun shari'aan jaraa garagara jechuudha. Seerri ittiin bulmaata jaraa garagara garuu aqiidaan jaraa tokko jechuudha. Egaa gabaabinumatti obboleeyyan kiyya wanti nuti asirraa hubannu aqiidaan amantaan islaamaa amantaa sirriidha rabbiin biratti jechuudha. Amantaan haqaa amantaan dhugaa rabbiin biratti amantaa islaamaati jechuudha. Amantaa islaamaa ta'uudhaaf immoo ragaan qur'aana keessatti nu dhufee jira jechuudha. Akkasuma obboleeyyan kiyya amantaan islaamaa kuni amantaa anbiyaa'ota hundaa ta'uu illee wal yaadachiisnee turre jechuudha. Aadam irraa kaasee hanga nabiyyi keenya Muhammad alayhi salaatu wassalaam ga'utti amantaan anbiyaa'ota hundaa maal amantaa islaamaati jechuudha. Amma namni amantaa islaamaa dhiisee amantaa biraa immoo amantaa godhate namni sun maal warra kasaarirraa ta'a akhiraatti warra kasaarirraa ta'a jechuudha. Inni akhiraatti
warra jannata dhabirraa ta'a jechuudha. Kanaaf amantaan rabbiin gabroottan isaatiif jaallatee, ilma namaatiif jaallatee, jinniidhaaf jaallatee, malaayikaadhaaf filee ilma namaatiif filee amantaa islaamaatii jechuudha yaa ahbaabi. Amantaa islaamaati jechuudha. Amantaan islaamaa amantaa filatamtuu taate jechuudha. Amantaa islaamaatiin alatti immoo amantaan takka sirriin hin jiru jechuudha. Amantaa islaamaatiin alatti amantaan biraa baaxila jechuudha. Sirrii miti jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya amantaa keenyatti sabachuun barbaachisaadha. Amantaa filatamtuu taate kana rabbiin namni ofii isaatii filatee fudhatu hin jiru. Rabbumatu namaaf kenna jechuudha. Alhamdulillah warra amantaa islaamaa kana qabnu hundi keenya iyyuu maal jechuu qabna, rabbiin galateeffachuu qabna jechuudha. Maaliif jennaan nam tokko bitateetiin kan hin argatu, filateetiin kan hin argatu, mircaa isaatiin himte jechuudha kan inni kana argatu rabbitu namaa kenna malee. Idan haala kanaan beekuun barbaachisaa. Namoonni gariin maal jedhaa? Waan fedhetti amanii rabbiin namaan jedhaa. Waan fedhetti amanuu abbaan mirga qabaa jedhu. Yaa ahbaabi jechi kun jecha dogoggoraati. Waan fedhetti amanii waan fedhetti dhiisi namaan jedhaa.